Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kabajamtoota daawwattoota Aashaa Lakka jirtu. Akkam jirtan kabajamtoota daawwattoota keenyaa jira jabaatanii jira alhamdulillah tachaane dhufnee jirra. Egaa akkama isin agartan kabajamtoota daawwattoota keenya maali kana neetworkiin baay'ee rakkisaadha. Haala neetworkii irraa kan ka'e guyyarraa walitti baay'inaan dhufuu hin dandeenye. haa ta'u garuu amma immoo meeshaa ajaa'ibaa qabannee dhufnee irra kabajamtoota daawwattoota keenya chaanaalii keenya meeqa farnishanii yeroo jalqabaatiif meeshaa ajaa'ibaa qabne yeroo marsaa jalqabnu garuu yeroo deebinee irraa akka sanarraa garuu kaaddeedha maashaallah algaa ajaa'ibaa kun saaxinii kontirool bituu waa hedduu jira keessumaa seenoti ilaalaa hin jirredha wantoota keenya keessa subscribe gochuun immoo raaffatanii namoonni meeshaa kan gochuun itti barbaadan immoo tokko viidiyoo keenya immoo wasaatti telegiraamii barreessuu dandeessanii lakkoofsa daariktii barbaadan immoo duwwaa 983 seeramuun jedhaatiin egaa kabajamtoota daawwattoota keenya amma obboleettiin keenya Saadiyaa Jamal meeshaa kana akka isin agartan kan agartanii meelaala akkanatti sachisinuu meelaalame meeshaa baay'ee bareeda ta'edha maashaallah aleek ajajattee jechuudha hojjisiifatteerti meeshaan kun immoo jalqaba irraa haga dhumaatti Aashaan isin agarsiifti haga dhuma viidiyoo keenyatti nu hortiin akka turtan isin hin jenna anasumaaniin salaamu alaykum isin hin jedha Aashaan gara hojiitti isin dabarsa. Haala kanaan bantanii waan fedhan keessa godhuu dandeessanii bantanii keessa godhuu bichaa osoo hin taane qulqulluu haala kanaan godhamuu danda'a jechuudha. Achirrallee akkasii tokko qaba. Kallattii yeroo ammallee kan biiroo qaba. Jaraatitti beekaa itti gargaararuufin haa ta'e ka qophaa'ee jechuudha. Haala kanaan kun meter tokko fi santimeetira 20.
obboleettiin teena kana bicha miti meeshaalee ajaa'ibaa kabirallee of keessaa qabdi meeshaaleen sun immoo as keessa galuudhaaf fayyada meeshaaleen sunniin kan akka peermusii warqaamaa kan akka mootu maal isiniin jenna isaanii komboleetti Dubaay komboleetti hunda qabdi walumaa galatti gara meeshaalee qarshii 100 fi wayiiti egaa egaa kabajamtoota daawwattoota keenya obboleettiin meeshaa ajaa'ibaa of biraa qabdi meeshaan birallee meeshaawwan isii kun as keessatti rattabamee jira meeshaan kun jechuudha aarra fe'amuu fi bakka tokkotti kan dhufe jechuudha akkuma isin argaa jirtan sila kaleessa feena ture haalli makiinaa dhabnee tenneen irratti dabarsine meeshaan obboleettii teennaa jechuudha bifa akkana isin agartan kanaan televiziyoona qabdi ammas immoo meeshaalee adda addaa qabdi jechuudha meeshaaleen kun akka isin agartan kan akkatti rattabamee bakka tokkotti hidhamee akka hin cabnetti kaartooniin jalaan darrabamee gubbaraan darrabamee agartanii kaartoonii tokko miti kaartoonii lamaan hidhamee jira inni biraa obboleettiin teenya waan akka oovinii qabdi oovinii illee kaartoonii isaatiin akkatti hidhamee darrabamee jechuudha kaartoonii dachaadhaan agartanii tokko miti kaartooniin kun lama agartanii kaartoonii lamaan akkasitti darrabamee ashagamee jira inni biraa kun immoo kun ilaala makiinaa ayiruufi fakkaatu kan agartanii kun akkasitti bifa kanaan hidhameetiin rattabamee jira egaa meeshaan isii deemuudhaaf qophaa'ee jira wanni isii hafeen jiru meeshota kana kaan kontirool biffee keessa kaan qumsaaxinii isii keessatti rattabdee kaattee itti hara galfattii jechuudha soora qalbiiti ammaaf qalbii sooradhu gaafa dhufte mootuu qaaman itti fayyadamtu siin jenna obboleettii ammaan sa'aadan gabaadhu rabbii keessa si haa bulchu isinillee du'aayii godhaafi nama mootu ittillee hara galfatu rabbi si haa taasisu jedhaani أنا سمان السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أيه ده وتوه كنا فيديو برات قلت جيبنا نجار نوتلا مع السلامة.